Oduu ijoo baatiiwwan darban keessaa diiyaasporaan Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa fi lammiilee rakkataniif deeggarsa birrii miiliyoona 100 gumaachuun isaa himame. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Harargee lixaatti qamadii jallisii misoomaa jiru daawwatan. Donald Trump guyyoottan kurnan aangoo dabarsuudhaaf fi isaan hafe osoo hin xumuriin aangoo irraa buusuuf sochiin eegalame. Akka mul'atan kabajamoo daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu waliin Mabita Shumatii hanga xumuraatti nu faana tura. Itaamaajoor Shumin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaan Jibuutii irraa nishaanii waraanaa olaanaa isa dhumaa badhaafamanii jiru. Sagantaan badhaasaa kanarratti kan argaman hoogganaan giddugala kabachiisa nageenyaa Leetinaal Jeneraal Dastaa Abbichuu nishaaniin mootummaa Jibuutii irraa Jeneraal Biraanuu Juulaaf kenname. Pireezidaantii biyyattiin hayyamame kan kennameef nishaanii olaanaa isa dhumaati jedhanii jiru. Badhaasa kana kan argatanis dandeettii hooggansaa cimaa agarsiisanii fi duula seeraa kabachiisuun raayyaa ittisa biyyaa ga'umsa olaanaa akka raawwatuu fi ga'ee isaanii baachuun biyyoota ollaa rakkoo cimaa isaan mudachuu danda'u irraa waan bararaniif jedhanii jiru. Itaamaajoor Shumin raayyaa ittisa Jibuutii Jeneraal Zakariyaa Sheeh Ibrahim dandeettii hooggansa Jeneraal Biraanuu Juulaa dinqisiifachuun wantoota mudatan ittisuun osoo danda'amuu baate Itoophiyaa bittinneessuu qofa osoo kan dhaabbatu osoo hin taane biyyoota ollaas kan diiguu akka ture himanii jiru. Walitti dhufeenya biyyoota lameenii cimsuunis kan itti ta'uu kun ni mirkaneessas jedhanii jiru. Jeneraal Biraanuu Juulaa mootummaa fi uummata Jibuutii badhaasa kana isaaniif laate galateeffataniiru. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa godina Harargee lixaatti hojii misooma sululaa eegalchiisanii jiru. Hojiiwwan misooma sululaa guyyoottan 45 fi turan kanatti uummanni dammaqinaan akka hirmaatuufis waamicha dhiyeessanii jiru. Muktaar Abdallaa Harargee lixaatti argamuun gabaasicha akka tamtu biraan gahee jira. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa haala barbaadameen guddisuun biyyattii hirkattummaa midhaan nyaataa jalaa baasuuf mootummaan ergaa xiyyeeffannoon hojii eegalee bubbuleera. Hojiilee mootummaan xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa turee fi jiru keessaa ijoon hojii kunuunsaa qabeenya uumamaati. Akka naannoo Oromiyaatti hojiin kunuunsaa qabeenya uumamaa guyyoota 45f turu naannicha bakkeewwan garagaraatti bifa hawaasaa hirmaachiseen eegaleera. Qaama eegasii hidhaa eegaseen biyyeen haalaan nu teesse. Duraan bishaanuma xiqqaa tokkotu dhiqaa dabarsaa jira. Fuuldura karaa kana akkanumatti hidhannaa hidhataat biqiltuus kunuunfataa akkanumatti bakka adeemsa kanaan eega mootummaan keenya olirraa illee dhufee akka nu laale haaluma kanatti fuufna. Dhugaa sululli kun hidhame bakka inni hidhame kanatti biyyeen bareedaan cimmaqame yoo karaa callaatiin tees callaa faayidaa qaburraa harkatuudhaaf biyyeen teenya takkallee laga ceetee akkanurraa hin banne haala bareedaadha irratti agarree jechuudha. Godina Harargee lixaa aanaa gammachiisitti argamuun hojichaa kan eegalsiisan pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa hojiin kunuunsa naannoo eegale kun dhimmoota ijoo 4 irratti kan xiyyeeffatu ta'uu dubbatan. Guyyootaan 45 dhufan kana keessatti hojii gurguddoo 4 hojjenna. Inni tokkoffaan daagaa ijaaruudha. Daagaa akkaataa ogeessonni kaaniin daagaa ijaaraa deemudha. Inni lammaffaa biqiltuu ganna darbe dhaabbate kunuunsuudha. Biqiltuu ganna darbe dhaabbate keessaa dhibbantaan 89 akka amma hordofii amma yoonaa godhameen Oromiyaa keessatti qabatee jira. Isa kunuunsuun nurraa eegama. Hojii inni sadaffaan biqiltuu ganna dhufu dhaabnuuf boolla biqiltuun itti dhaabbatu qopheessuu. Biqiltuun dabalataan barana biileena 4 qopheessuudhaaf akka naannootti karoorfan akka biqiltuun kunuunfamu biqiltuun ganna dhaabnu akka qophaa'u gochuu inni kun isa sadaffaan. Inni arfaffaan bishaan iddoo itti cimmisnu qopheessuudha. Haroo bishaan itti cimmis iddoo hundattoo qopheeffan jallisii dhaaf itti gargaaramuu dandeenya. Bishaan dhugaatiidhaaf itti gargaaramuu dandeenya. Qabeenya uumaatti eeguudhaaf itti gargaaramuu dandeenya. Kanaaf
hojii haroo aanaa Oromiyaa keessa jiru hunda keessatti haroo qotuu araddaa qabnu hunda keessatti haroo waliinii qotuun hojii guddaa nurraa eegamu tokkodha jechaadha. Kanaaf hojii arfan kana guyyoota 45 dhufan keessatti hojjennee qabeenya uumaa keenya kunuunsuudhaan badhaadhina maatii Oromiyaa keessatti milkeessuudhaaf karoorfanneetti deemnu ciminaan hojiitti hiikuu danda'utu nurra jiraata. Akka naannichaatti bara kana hojiin kunuunsaa naannoo lafa hektaara miliyoona 2.2 irratti kan hojjetamu ta'uu kan eeran hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumaa Oromiyaa dhaabaa dabalee uummanni miliyoona 6.8 olis kan irratti hirmaatu ta'uu himaniiru. Hojiin qabeenya uumamaa kun akka naannoo keenyaatti hoggaa ilaalu sulula xixiqqaa 4,448 irratti kan hojjetamu lafa waliigala hektaara miliyoona 2.2 irratti kan geggeeffamu daagaa adda addaa 900 fi 85 akkasumas istiraakcharii bishaan cimmisuu miliyoona 13 uummanni waliigala hirmaatu uummata miliyoona 6.8 akka Oromiyaatti hoggaa ilaalu uummanni waan har'a jalqabne kan uummanni Oromoo daangaa amma daangaa socho'ee uummanni miliyoona 6.8 kan irratti hirmaatudha. Innis maallaqatti hoggaa tilmaamamu biliyoona 7 ol hojii tola ooltummaatiin uummanni keenya kan hojjetudha. Qonnaan bultoonni hojii kunuunsa naannoo irratti bobba'anis misooma sululaa irratti muuxannoo gaarii qabaachuu himuun ammas kutannoon kan hojjetan ta'uu himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee lixaatti qonnaan bultoonni qamadii jallisii oomishaa jiran oomisha isaaniirraa abdii guddaa akka eegan himanii jiru. Sochii misooma jallisii godinichaa Anjiilli pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu daawwatee jira. Ammas Muktaar Abdallaa dabalata qaba. Godina Harargee lixaatti aanaalee deeggarsa wabii nyaataa eeggataa turan keessaa aanaan Gumbii Bordoddee fi Mi'eessoo ni eeramu. Qonnaan bultoonni godinichaa nyaataan akka of danda'aniif xiyyeeffannoon kennamee hojii hojjetamaa jiruun aanaalee lamman keessatti oomishni qamadii jallisii barana eegale haala gaarii irratti argama. Kana dura waggaatti al tokko mishingaa fi boqqolloo qofaa oomishaa kan turan qonnaan bultoonni aanaa Gumbii Bordoddee fi Mi'eessoo bara kana bishaan mootummaan lafa keessaa baasuun jallisiin isaaniif mijaa'e kaka'umsa cimaa isaanitti uumuu himaniiru. Yeroo duraa bishinga qonnaa bishingaa biraan beeynu aanaan keenya bahee nu mareechiisee bishingaa kanaa miti qamadii qonna jennee walii gallee qamadii sanatti galle. Nuti qamadii bishaan kana qonnee kana godhuu wanaafu haalaan gammannee jirra jechuudha. Nuti bishaan kun lafa sana kana qamadii buna kanaan ni oomishaa itti fudhufne malee gorsa wayiitii wajjin nu qasannee hojii bishingoo beeyna bishingaa malee boqoturaa adda addaa kan hin beeynu gorsa wayiitii irraa warreen xamman tana gallee jechuudha gammachuudhaan. Kan amma dhalte duraan nuti horsiise bulaadha. Naannoon kun horii siin qabnu maqaa horsiise bulaadha qabamna aanaan Mi'eessoo. Horiin siin jiru hongeenis kaanis fixxee uumaan jiranii tokko tokko haa jiraatu maqaadhaaf san qabna guddaadha. Haa ta'u akkana qotuun kun nu dhiisi biyyi nu ajaa'iba. Ni ajaa'iba maaliif ajaa'iba waan tokko qamadii tanas akka agarree hin beeknu arruma nu dhufe. Kanaafuu kun amma ji'a takkatti hangana ga'e yoo rabbi jedhe kana guddaa irraa eegganna jechuudha. Godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessootti lafti hektaara 40 qamadiin kan misoome yoo ta'u hektaarri 60 ammoo marsaa lammaffaan qophaa'aa jira. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Gumbii Bordoddeettis lafti hektaarri 342.2 qamadiin kan haguugame yoo ta'u oomishni qamadii aanaalee lammanis jila pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaan durfamuun daawwatameera. Bara kana aanaalee godina Harargee lixaa 15 keessatti qonnaa jallisiin qonnaan bultoota 7,000 ol fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jiraachuu godinichi beeksiseera. Diyaaspooraan Itoophiyaa rakkoolee iddoolee garaagaraatti biyyattii keessatti uumamanii fi raayyaa ittisaa biyyaatiif deeggarsa birrii miliyoona 100 olii gumaachuusaa ejensiin Diyaaspooraa Itoophiyaa beeksisee jira. Hidhaa guddicha haaromsa Itoophiyaafis walakkeessa bajataa irratti deeggarsa birrii miliyoona 76 ol gumaachuun isaa ibsamee jira. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa Abaaboo Maammotu dhiyeessa. Hawaasni Diyaaspooraa Itoophiyaatti bakkeewwan garaagaraatti warreen rakkoo keessa jiranii fi raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa birrii miliyoona 100 olitti tilmaamamu taasisuusaa ejensiin Diyaaspooraa Itoophiyaa himeera. Daayirikteer ejensiin Diyaaspooraa Itoophiyaa Aadde Salamaawit Daawit koreen deeggarsa walitti qabu hundaa'ee hojiitti seenuu dubbataniiru. የተጎዱ ወገኖችን ድጋፍ የማድረግ ስራ
መከላከያ ኃይላችንን የመደገፍ ቤተሰቦቻቸውን የመደገፍ hojii lammiilee keenya deeggaruu fi raayyaa ittisa biyyaa deeggaruu keessatti daasporaan dhiibbaa guddaa taasisaniiru. Fedhiin deeggarsaas olaanaa ture. Hanga ammaatti birrii miiliyoona 107 olitti tilmaamamu walitti qabameera. Kun ammoo birrii fi meeshaalee garaagaraatiin kan ibsamudha. Keessumaa ammoo deeggarsa gama meeshaalee fayyaaf taasifamuu fi karaa ministeera fayyaan addaan bahee gara biyyaatti akkasiin taasifamuu himuun hidha haaromsa biyyaatii fi ji'a ja'a gidduutti birrii miiliyoona 76 deeggarsa taasifamuu daayirikteerri ejeensichaa himaniiru. በዲያስፖራው መካከል የህዳሴ ግድብን ለመደገፍ በጣም የመነሳሳት ሁኔታ ነበረ። hidha haaromsaa Itoophiyaatiif deeggarsa taasisuuf kaka'umsi diyaaspoora biratti ni mul'ata. Keessumaa ammoo guutinsa bishaanii waliin wal qabatee karoora addaa baasuun socho'aa turre. Hanga ammaatti birrii miiliyoona 76 ta'u diyaaspoora irraa walitti qabameera. Hidha guddicha biyyaatiif deeggarsa taasifamu cinatti hawaasni addunyaa dhimma hidha guddichaa odeeffannoo sirrii akka argatuufis hojjetamaa jiraachuu fi fuulduratti birrii miiliyoona 200 ol deeggarsa walitti qabuuf karoorfachuu isaanii daayirikteerri ejeensichaa himaniiru. ገበታ ለሀገር እንግዲህ ከጀመረን ጊዜ ጀምሮ በጣም ዲያስፖራው በጣም የወደደው ፕሮጀክት ነው። ደግሞም ከዚህ ቀደም የነበሩ ፕሮጀክቶችን ባይኑ ስላየ Daasporonni piroojektota kanaan dura turan ijaan waan arganiif fakkeenyaaf gabataa shaggariif inxooxxoo fi paarkii tokkummaa arguu waan danda'aniif keessumaa piroojektii gabataa biyyaaf jedhu dhumee ijaan arguuf abdii guddaa irra kaa'eera. Deeggaruufis qophiidha. Hanga ammaatti gama kanaanis birriin miiliyoona 16 ol walitti qabameera. Itoophiyaatti hojiilee bu'uuraalee misoomaa hojjetaman hawaasni diyaasporaa qarshiinis ta'e beekumsaan deeggarsa taasisaa jiru cimee kan itti fufu ta'uu daayirikteerri ejeensii diyaasporaa Itoophiyaa Aadde Salaamaawit Daawit mirkaneessaniiru. Hojiin sirna gadaa kunuunsuun dhalootatti dabarsuudha xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa beeksisee jira. Ogaafran sirni gadaa yuuneeskootti galmaa'ee sirnoota garaagaraatiin yuunivarsiitii Bulee Horaatti kabajamee jira. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa irraa qaqqabe immoo Aliyyi Daddafoo akka ta'anitti qindeesseera. Sirni gadaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hambaa addunyaa ta'uudhaan galmee dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa yuuneeskoo irratti erga galmaa'ee waggoottan 4 guutee jira. Kana yaadachuudhaaf yuunivarsiitiin Bulee Horaa fi biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa kora sirna gadaa ammattuu bu'uuraa fi nageenya wanta hundaati mata duree jedhuun qopheessanii jiru. Kora kanaanis sirni gadaa Itoophiyaa irra darbee beekumsa qaroomina Afrikaatiis jedhamee jira. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa sirna gadaa kanaaf xiyyeeffannoo kennuudhaan yuunivarsiitiin Bulee Horaa hanga digrii 3ffaatti barnoota kennaa kan jiru ta'uu ibsanii jiru. Taakka jenne barnoota bu'uura gadaa jenne introduction to gadaa system jennee jalqanne. Tana qofarraa hin dhaabannu. Qo'annoof qorannoo sirrii deeggaramuu qabna jenne. As keessa qofa kenninee yoo deenne wanti kun galma nuun geettu karaa nu harkachitti. Addunyaa akkasiitiin guddatte falaasama si qaroomina si dhaloota sitti aanu barsiifatteerti. Tanaafuu digrii jalqabaarralletti hin barsiinna gadaaf seenaa Oromoo jenna. Hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deessisaa sirni gadaa dhalootatti akka darbuu fi xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraas jedhanii jiru. Sirna gadaa itti jiraannaa jireenya keenya ittiin hoogganna jennee kan hojjechaa jiru akkasumas ta'aa jira. Sirni gadaa edda yuuniskootti galmaa'ee har'a waggaa 4 waggoottan afran darban kana keessatti hundaa olitti golaa Oromiyaa hunda keessatti hanqinallee haa qabaatu aga fedhellee haa ta'u deebisuudhaaf sirna gadaa lafatti deebisuudhaaf lafa qabsiisuudhaaf carraaqqiin guddaan taasifamaa jira. Kora kanarratti kan argaman Deetaa Ministeeraa Aadaa fi Turizimii obbo Habtaamuu Sisaay sirni gadaa Uummanni Oromoo dimokiraasii dhugaatiin sirna ittiin wal bulchaa ture ta'uu ibsuudhaan kanaaf immoo ragaan abbootiin gadaa karaa nageenyaatiin sirnicha wal harkaa fuudhaatiin bulchuudha jedhanii jiru. የገዳ ስርዓት እውነትም ለዓለም ዲሞክራሲ ተምሳሌት በመሆኑ ነው እንጂ sirni gadaa dhugumatti addunyaaf ibsituu dimokiraasiiti. Gujiin abbaa gadaa 73, Booranni abbaa gadaa 71 waggoottan 550 oliif karaa nagaatiin aangoo wal harkaa fuudhaas gaaneeru. Muuxannoo kana ammoo biyyoonni addunyaa nurraa fudhachuu qabaatu. Sirna gadaa kana kunuunsa barbaachisaa ta'e taasifnee fi guddina biyyaatiif oolchutu nurra jiraata.
Kora Yuunivarsiitii Bulee Horaatti geggeeffamaa jiru kanaanis sirna gadaa dabalatee hambaaleen aadaa biroo eegumsi godhamee fi dhalootaatti darbuu akka qabaatanii fi hundi nama tumsuu qabaataas jedhamee jira. Magaalaa Finfinnee hurufaa boombiitti sagantaan lammiilee harka qalleeyyii fi maaddii qooduudhaan raawwatamee jira. Sagantaa kanaan lammiileen 5,000 olidhaa fi maaddii qooduun akka danda'ame ibsamee jira. Sagantichaa dargaggoonni hordoftoota amantaa Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa, gamtaa waldaa geessotaa fi dargaggoonni kilaba Qiddus Goorgii fi Bunnaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan akka qopheessantu himame. Saganticha kabaja ayyaana qillee wajjin wal qabsiisuudhaan qopheessuun isaanii himameera. Artistoonni fi namoonni beekamoonis sirnicha irratti argamanii jiru. Lammiilee harka qalleeyyii fi daandiirra jiraataniif affeerraa taasifameefiin galateeffatanii jiru. Saganticha irratti waldeeggarsi lammummaan yeroo osoo hin daangeffamin akka gaggeeffamu qabus gaafatanii jiru. Naannoo kibbaa godina Silxeetti ijaarsi piroojeektii hidhaa jallisii Kaalid Diijoo jedhamu eegalamee jira. Piroojeektichi baasii birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 200 hojjetamaa jira jedhame. Sirna dhagaa bu'uuraa kaa'uun hojii jalqabsiisuu kanarratti pirezidaantii taanaan naannoo kibbaa Ristuu Yirdaa'u, ministeerri bishaan jallisii fi anniisaa Dr. Injiinar Silashii Baqqalee fi ministeerri nageenyaa Mufaariyaat Kaamil irratti argamanii jiru. Sirna dhagaa bu'uuraa kaa'uu kanarratti hooggantoonni federaalaa naannichaa akkasumas bakka bu'oonni hawaasaa irratti argamanii jiru. Piroojeektiin jallisii kun waggoota 2 keessatti ni xumurama jedhamee kan eegamu yoo ta'u baasii birrii biiliyoona 1 oliin ijaaramas jedhamee jira. Piroojeektichi yoo xumurame jallisiidhaan lafa heektaara 1,800 ol misoomsuu akka danda'u himamee jira. Yeroo jedhame kanatti akka xumuramuu fi hooggansa sadarkaan jiru hordoffiif to'annaa cimaa akka taasisus gaafatamee jira. Uummannis deeggarsaan cinaa jiraachuu qaba jedhameera. Dargaggoonni godina Iluu Abbaaboor mootummaan dargaggootaa fi carraan hojii uumuu irratti xiyyeeffatee hojjechuu akka qabu gaafatanii jiru. Mariin dargaggoota godinichaa hirmaachisee magaalaa Mattuutti taa'amee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Iluu Abbaaboor irraa Anduqaa Qabee Abaayyoo Kafaniitu dhiyeessa. Mareen dargaggoota aanaalee godina Iluu Abbaaboor irraa walitti babba'an hirmaachisee fi ijaarsa tokkummaa biyyaalessaa mootummaa jabaa akkasumas duudhaa sabdaneessummaa fi muuxannoowwan addunyaarraa argaman irratti xiyyeeffate. Magaalaa Mattuutti mari'atameera. Waltajjii dargaggootaaf qophaa'e kanarratti waraqaan ka'umsa maree yuunivarsiitii Mattuu kolleejjii seeraatti barsa seeraa Fayyisaa Isheetuutiin dhiyaateera. Namni kamiyyuu erga aangoorra ga'e booddee inni kaleessa Oromoodha jedhee wajjin adeemus Oromoo mitiidha. Kun injifannoo nurka ga'e walirkaa kuffisuu bira darbee bu'aa tokko nuuf hin qabu. Sabni akka sabaatti injifannoo guddaan harkasaa galeera. Biyya kana hoogganuudhaaf carraa arganneera. Injifannoo kana tiksanee yoo gara fuulduraatti immoo waan kanarra wayyu tokko waan kanarra caalu tokko addunyaan jijjiiramaa jira. Addunyaa jijjiiramu wajjin dargaggoonni si waa fiddanii gadi isarra argattan kanaan Oromoo miti jettaniitu taanaan hiriyaan mana ga'u kana of harkaa buusuun immoo faayidaan. Dargaggoonni maricha irratti hirmaatan uummanni Oromoo qabsoo addaa jaarraa tokkoof walakkaa oliif taasiseen injifannoo biyya bulchuu argate. Hammatummaa uummanni Oromoo kaleessa qabu cimsachuun ni tikfanna jedhan. Biyya kana ijaaruuf kan danda'u qaama kan akka ta'e ofirraa kaasee nan beeka. Biyyi kun gufannaan garuu lammii argachuu akka hin dandeenye. Bakka leessaatis deebi'uu dandeenya waan ta'eef dhimma biyya ijaaruu fi biyya kana ceesuu keessatti gaheen dargaggeessaa isa guddaa akka ta'e qabachuu qabna. Dargaggoonni as keessa jara jirru immoo waan xiqqoof shishifii bakkee irraa haasa'amuun haamileen keenya kan tuqamu osoo hin taane nuti kan baranneef biyyaaf. Ammatti immoo carraan kun yoo nu qaqqabne bakka jiru dhaabbannee biyya kana ijaaruun gahee keenya kan jedhu aangilii kana qabannee yoo adeemne gaarummaa qabaatu. Mootummaan dargaggoota fayyadamuu taasisuuf carraa hojii akka uumuufis gaafataniiru. Yuunivarsiitii giraajuweet godhee dandeettiif ga'umsa kan qabudha. Yeroo garaa garaa maal gaafata? Carraa hojii gaafata. Kan ijaaramee hojiitti galuu barbaadu ni jira. Kan immoo kallattiidhaan ogummaa baratee ramadamuudhaaf barbaadu hin jiraata. Dargaggoonni godinichaa sochii biyya ijaaruuf gama hundaan taasifamu keessatti adda durummaan gahee isaanii baachuu akka qaban itti gaafatamaan liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaaboor Baahiluu Taammiruu ibsaniiru. Ganda keessatti amma achi deebi'ee hojiilee achi jijjiiruu hojjechuu danda'u tara jiraata jechuudha. Hojii ijaarsa biyyaa achitti jalqabu tara jiraata jechuudha. Kana ta'uu baannaan garuu yeroo hunduma qeeqaaf
farrajaa qofa taanaan akka sila barsiisaan jedhan sana taanaa jechuudha. Itti siqanii dubbii ilaaluun, itti siqanii hojjechuuf yaalii godhuun, itti siqanii jijjiiruuf yaalii godhuun barbaachisaadha waan ta'eef. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa godina Iluu Abaaboor Xilaahuun Abarraa gama isaaniitiin dargaggootaaf carraa hojii uumuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Duree ta'uu qabdu, barnoota irratti duree ta'uu qabdu, nageenya eeguu irratti gahee keessan taphachuu danda'uu qabdu, heera mootummaa kanaa kabachiisuuf kabajuu irratti gahee keessan taphachuun isinirraa eegama. Waliigalaa biyya kana ijaarree ceesisuudhaa fi gahee nurraa eegamu ba'uun barbaachisaa ta'aa jiru. Maricha irratti hayyoonni yuunivarsiitii Mattuu, hojjettoonni mootummaa akkasumas dargaggoonni aanaalee godinichaa irraa walitti babba'an walumaa galatti namootni 500 olii hirmaataniiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Iluu Abbaaboori. Haaluma wal fakkaatuun dargaggoonni dhimmoota biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuun jijjiiramicha itti fufsiisuu akka qaban waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Gaambeellaa beeksisee jira. Dargaggoonni naannichaa gahee dargaggoonni misoomaa fi guddina biyyattii keessatti qaban irratti mari'atanii jiru. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Gaambeellaa Laakdaar Laakbeek dargaggoonni sababatti amanan horachuun guddina egeree biyyattii murteessaa ta'uu dubbatanii jiru. Tokkummaa sabdaneessaa cimsuu keessattis gahee olaanaa qabu jedhamee jira. Dargaggoonni naannichaa maricha irratti hirmaatanis miiraan osoo hin taane sababaan guddina biyyattiif gahee isaanii bahuudhaaf qophii ta'uu qabu jedhanii jiru. Miftaahu Abdul Qaadirtuu gabaase. Daawwattoota oduun daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoo irratti kan isin bira gahaa jiru gara odeeffannoowwan biyya alaa irraa argannetti dabarree jirra. Ugandaan filannoo pirezidaantummaaf qophii xumuruu ishee beeksistee jirti. Filannoon pirezidaantummaa fi mana maree bakka bu'oota uummataa kamisa dhufuu kan raawwatamudha. Filannoo kamisa dhufuu kanaan pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni miseensa paarlaamaa fi wallisaa beekamaa biyyattii Bob Wine wajjin falmichaa fi kaadhimamanii jiru. Duulana filadhaatiin Ugaandaa waggaa 35 oliif pirezidaantummaan kan hoogganan Yoweri Museveniin morkataa isaanii Bob Wine dhiibbaa garaagaraa irratti uumaa jiru jedhameera. Irra deddeebiin humna nageenya biyyattii doorsifamaa jiraachuu fi deeggartoonni isaa hidhamaa akka turan himame. Magaalaa guddittii biyyattii Kaampaalaattis Bob Wine deeggartoota hedduu akka qabu kan amanamu yoo ta'u, magaalattiitti duulana filadhaa akka hin raawwanne garuu ibsameera. Filannichaa fi lammiileen miiliyoona 18 kan galmaa'an ta'uun himameera. Filannichaan wal qabate jeequmsi uumamuu akka danda'u mallattooleen agarsiisan mul'achaa jiraachuu BBC'n gabaaseera. Faransaay hojii gareelee hidhattoota barbadeessuuf Burkina Faso wajjin eegaltee cimsitee kan itti fuftu ta'uu beeksistee jirti. Dhimmichatti mari'achuudhaaf ministeerri dhimma alaa Faransaa Jean Yves Le Drian Burkina Faso daawwatanii jiru. Marii qondaaltota olaanoo biyyattii wajjin taasisaniinis walta'insaan damee nageenya biyyattii cimsuudhaaf kan hojjetan ta'uu irratti walii galanii jiru. Kanaanis Faransaay shororkeessummaa to'achuu fi gareelee hidhattoota barbadeessuudhaa fi deeggarsa biyyattiif taasisuu cimsitee kan itti fuftu ta'uu ministerichi himanii jiru. Keessattuu gaaga'amaa gareelee akka Boko Haramii fi Alqaayidaan biyyoota Afrikaa lixaarratti uumamaa jiru to'achuudhaa fi hojiin qindoomina akka barbaachisu hubachiisaniiru. Burkina Fasoon waggoottan 5 darbaniif haleellawwan gareelee hidhattootaan unkuramaa turuun ishee ni yaadatama. Hooggantoonni paartii Dimokiraat pirezidaant Doonaald Tiraamp yeroo turtii isaanii osoo hin xumuriin aangoo irraa buusuudhaaf socho'aa jiraachuun isaanii himameera. Hooggantoonni paartichaa yaalii kanaan dura taasisan fudhatama akka dhabe ni yaadatama. Deeggartoonni pirezidaantichaa roobii darbee mana maree biyyattii cabsanii seenuu fi lubbuun namoota 5 darbuu hordofuun ammas irra deebiidhaan adeemsi pirezidaanticha aangoo irraa buusuudhaan eegalamee jira. Hooggantoonni paartii Dimokiraat yaalii jalqabaa irratti deeggarsa paartii Riippaabilikaanotaa argachuu baatanis amma garuu miseensonni Riippaabilikaan murtaa'an isaanii deeggarsa kennuuf akka ta'e himameera. Haa ta'u malee yaalii ammaa kun maqaa xureessuuf yoo ta'e malee faayidaa akka hin qabnetu himamaa jira. Doonaald Tiraamp pirezidaantii haaraa filataman Joo Baayidanii fi aangoo dabarsuuf guyyoota 10 qofatu isaan hafe. Adeemsi aangoo dabarsuudhaa kun guyyoota
Adeemsi aangorraa buusuudhaa kun garuu guyyoota 10 olitti akka hin xumuramnetu himamaa jira. Fuulli Tiwiitaraa isaanii sangaa wal harkaa fuudhinsi aangoo kun raawwatutti akka cufamutu murtaa'ee jedhameera. Daawwattoota keenya kanatti aansuun ammoo odeeffannoowwan ispoortii guyyaa har'aati kan isin biraan geenyu saafamoo Nuuroo Amaanuu isin eegaa jira. Hanga xumuraatti nu waliin tura.